naannoo Oromiyaa keessumaa bakkeewwan hidhattoonni sosso'anitti rakkoon nageenya hammaate hawaasa erga balaarra buusee bubuleera. Lolaa fi walitti bu'iinsa darbees haleellaawwan jajjaboo waggoota muraasa darban raawwatan booda mootummaa fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo seenaa keessa yeroo jalqabaaf araara buusuuf baatee dura marii gaggeessanii turani. Mariin torban caalaa fudhatee wal hubannoon xumuramuu fi dhimmoota ijoo kaan irratti garuu akka waliin galle qaamoleen lamaan ibsaniiru. Mariin itti aanus akka jiru ibsameera. Haa ta'u malee kana gidduutti haleellaa fi lolli bakkeewwan naannoo Oromiyaa adda addaatti raawwatamu BBC'n jiraatota irraa odeeffateera. Hidhattoonni mootummaan shanne jedhu ibsa kana dura baasaniin mootummaan marii marsaa lammataa dura caalmaa fudhachuuf lolan duratti bane jechuun himataniiru. Gama mootummaan dhimma kanarratti wanti jedhame jiraatu baatus hidhattoonni magaalota irratti dabalatee haleellaa raawwatu BBC'n aangoota irraa odeeffatee ture. Warshaa sukkaara fincaatti haleellaa hidhattoonni bananiin lubbuun namootaa darbuullee gabaafameera. Lolli darbee humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti dhaga'amu mariin lammataa eegaluu dura maaliif hammaate? Dippiloomatiin duraanii dhaabbata biyyoota gamtoomanii obbo Baay'isaa Waaqwayyaa kun waan haaraa miti jedhu. Sababoota sadii lolli hammaateef akkanaan ibsu. Galaanaa Balaayitu dubbise. Waan akkasii utuu waraarri deemu gochuun waan haaraa miti, waan dhorkamaa miti, waan nama dinqisiisu ta'uu irra hin jiru. Lola walirratti jalqabuun kun tokko yookaan amma ta'e sirratti humna koo agarsiiseen siinsi cabsee xinnoo ishee yommuu naqee walitti naannoo lammaffaa irratti walitti deebinu humna koo sitti agarsiiseen atis immoo laafina kee bartee waan baay'ee si gaafadhu naa laatta jedhee kan godhu ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo warruma waliigalteen kana gara fuulduraatti ta'a jedhee hin amanne yookaan namni itti hin barbaanne immoo jiru haalli tokko jiraachuu danda'u. Qaamni sun araara deemu kana kan itti mormu ta'ee akka inni kufuu kan barbaadu ta'uu danda'a. Lammaffaadha kuni. Sadaffaa immoo sarinumtuu waanuma hin taaneen wal shakkiidhaan kan jalqaban jira. Maaliif amma waliigaltee wanta hin jirree fi shakkiitu jira. Dhuguma jarri kun araaraaf deemu moo jetteetuma wal shakkitu waan xinnoon ishee kaatee kosh yommuu jettu isheerumaan qabattee kaatee shakkii keessana dhugoomsuudhaaf jettee warra rukutuu dandeessa. Waanuma fedheyyuu haa ta'u waan taa'aa deemu kun utuma lolliyyuu ka'eera jedhamee ilaalamee waan haaraa miti kun waama ta'uudha. Waan hamilee nama cabsus miti waliigalteen kun numatti deema. Maaliif ammarraatti gareen lamaanuu gaafa gargar baane dubbii guyyaa 9 booddee anis ittis karaa kana jennabaaf jedhanii common understandingidhaan press release baasaniiru. Isa booddee namni waliigaltee sana cabse hin jiru. Gadi ba'ee kanarratti waliigallee akkas taane sana waan achitti dubbatan sun ammayyuu gareen lamaaniyyuu ulfeessanima jiru. Kun maal agarsiisa? Waan waliigalan sanarratti waliigalaniiru jechuun walitti deebi'uudhaaf ammayyuu akkuma yeroo sana jedhanitti walitti deebi'uu jedheen yaadani yoo piraaktisii darbirraa fudhannee walitti akkasii ilaalee. Garuu waan lama waan agarsiisu natti fakkaata isarratti yaada keessaniin barbaada. Tokkoffaa mariin guyyoota 9f adee gaggeeffamaa ture Zaanzibaaritti akka jedhame wal hubannaa gahaa uumee hin turre sababa kanaatti waraana jabaa akkanaatti deebi'uu danda'anii waan jedhu. Akkanaa galeetti gaaddoo sana hin jirru anis ekspiriyeensii madarbirraa ka'een kan ani konkuluudii godhu. Guyyaa 9 wajjin taa'u jechuun jarri kun in principle walii galaniiru haasa'uudhaaf itti amananiiru. Rakkoo isaan gidduu jiru nagaadhaan waliigalteedhaan fixuun nurra jira jedhanii itti amananii taa'an guyyaa 9. Malee guyyaa 9 wal lolaan turre jarri kun. Guyyaa 9 keessatti immoo gaaffiin ka'ee jiru hundumtuu dhumuu danda'a jechuun hin danda'amu. Rakkina baay'eedha kan inni of keessaa qabu. Easy miti kan qofarratti birootaa sana guyyaa 9 wajjin ta'anii achi ga'anii deemuun isaanii waama nama dinqisiisu miti kuni waan gaariin hojjetamaa akka jiru milikkitni isaas isaan kooman magaalaa ammoo isaan baasan sanii waan tokko baasanii erga baasanis immoo gareen lachaniyyuu waayyoo hin dubbanne jechuun kun karaa gaariirra jira. Waliigalee dadhabanii miti kan isaan deemanii amma waliigalanitti deemanii waan keessaa laayyoo tokko keessaa cabsaa deemanii isa cumutti immoo irratti dubbannee irratti gaheen keenyaan qofaatti irratti dubbannee itti deebine jechuun kun normaalidha. As very positive. Mariin marsaa lammataa asattamatti dafee akkan eegalle danqaan ta'uu waan jiru. Danqaan ta'uu akka kootti gareen lachanuu hin barbaadu waliigaltee kana. Haasaa nagaa kana hin barbaadu. Maaliif araarri nagaa kuni garee lachuufiyyuu faayidaa qaba jedheen yaadani. At least ammayyuu haasaa jiru jedheen yaadani. Karaa warra gidduu adeemtu isaanii
haasa'aa jiru. Kilabiin maqaa masoo urjii lixa biiftuu jedhamu waamamu kilabiin bulchiinsa magaalaa Dambidolloo seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaaf shaampiyoonaa liigii olaanaa Oromiyaa ta'eera. Kanaanis gulaalii liigii biyyaalessaaf dhaqqabuu ibsameera. Sababa kanaan tibbana deeggartoonni kilabichaa gammachuu isaanii ibsaa jiru. Zalaalam Taaddaseen leenjisaa kilabichaa obbo Gazzaany Taayee dubbiseera. Kilabii 12 wajjin dorgomneeti saba guyyaa jalqabne sanaa kaanee duumoomin injifannoo duwwaa numneetu gara geebaa kana geenye jechuudha. Naannoo Oromiyaa bakka bu'anii hawaasa irratti dorgommii jira kan deeraawii liigii dhaqanii dorgoman naannolee hundumtu. Tiimii shantu yookiin immoo kilabii shantu darbeetu amma hawaasa deemuudhaaf qophii irra jira. Kanaaf tumma kaleessa kilabiin kubbaa miillaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo Qellem Wallaggaa irraa dhufneetu dorgomnee saba hundumaa injifanneeti naamusa gaariidhaan geeba kana kaafannee gara uummata keenyaatti galaa jirra. Eenyu faadha warri saayinsii wajjin darban? Kan darbanii Dambidolloodha, Gimbiidha, Lixa Wallaggaa, Ammayyaadha, Arfaan Noonnoo Buraayyuu warra kilaboota wajjin taphatanii injifannee dabarree geeba. Dambidolloon naannoo sun uummanni rakkoo adda addaa keessa ture, rakkoon nageenyaa ture. Haala akkasii keessatti akkamiin shaakala guddaa gaggeessitanii injifachuu dandeessanii? Shaakala keenya miidhaginaa yoo jiraate iyyuu naannoo isheetiif magaalaan Dambidolloo nagsabeettii biyya gaarii waan taateef danqama tokko malee gara shaakala keessa gallee ijoollee filannee shaakalsiifannee gara dorgommii kanaa dhufne kan dorgomnee hamilee gaariidhaan hawaasa magaalaa Dambidollootii fi goree Qellem Wallaggaa tumsuudhaan akkanas dhufneeti dorgommii kana injifannee galaa jiru. Icciitiin milkaa'ina keessanii maalime ga'umsa akkasiirra ga'uun? Dandeettii irratti xiyyeeffata. Lammaffaa immoo naamusa wal dhaggeeffachuu jira. Inni milkaa'ina biraa immoo jaalala uummataa jaalala biyyaati waan ta'eef gaggeessitotii bulchaan godina magaalaatti hawaasa magaalaa Dambidolloo ta'anii daldaltoota magaalaa wajjin ta'anii hundumtuu jaalala ispoortii qaba taphatanii darbanis warri jiranii fi kana keessatti gumaacha guddaa nuu godhaniiti injifannoo kana kan injifannuu fi haamilee kan nu ta'anii injifannee galaa jiru.